tokkoon irra deemneeti ilaala. Akkaataa Waaqayyo itti ajjeesi jedhu jechuun. Tolle fakkeenyaaf seera keessatti boqonnaa 20:10 irraa akkaataa Waaqayyo itti ajjeesi jedhu laalaas. Ati mandara tokkotti dhuftee yeroo itti dhiyaattu dura dhaamsa nagaa itti dhaamii jedha. Ummataaf. Isaan deebii nagaa siif deebisanii karra isaanii yoo siif banan waan guutuu siif dhiisan. Namoonni achi keessatti argaman hundinuu hojii humna siif haa hojjetanii jedha. Sarraatanyaa siif haa ta'anii jedha. Sarraatanyaa siif haa ta'anii jedha. Kana eenyu jechuu jira? Waaqayyoodha. Si wajjin Waaqayyo ta'uu ammoo yoo baruu barbaaddanii Waaqayyo gooftaan kee jedheetiin jalqabarraa kaasa. Akkaataa itti duula deeman wayita Waaqayyo dubbatu jechuudha. Si wajjin nagaa buusuu didanii yoo si lolan garuu jedha. Ati mandarichatti marsi jedha. Mandarichatti marsi. Sirriitti marsi jedha. Waaqayyo gooftaan kee mandaricha harka kee keessa yeroo buusetti achi keessa dhiira kan ta'e hundumaa billaadhaan seefiidhaan rukutii jedha. Ajjeesi jechuudha. Dubartoota takka jedhaa qaba. Ijoollee 2 jedhaa qaba. Horii qe'ee 3 jedhaa qaba. Wanta mandara sana keessa jiru hundumaa Museedhaan jedhee beekadha. Hundumaa wanta booji'amu guutumatti ufii keetii qabadhu jedha. Hunda isaadha jechuudha. Diina kee irraa wanta booji'ame isa Waaqayyo gooftaan kee siif kenne si nyaadhu. Si galee mandaroota si irraa fagoo warra kan saba sitti dhiyoo jiran kana hin ta'in hundumaas akkas godhi jedha. Kana qofaa miti fakkeenyaaf irra deemneeti ilaalla inshaallah. Seera keessa deebiilee bakka hedduu jira. Seera lakkoofsaalee odhaynee boqonnaa 31 jalqabumarraa arguu jirtanii Waaqayyo yemmus Muusetti dubbatee jedha. Isa ijaa Israa'eloota warra Miidiyaan irratti ba'i. Ijaa jechuun isaan qixaati jechuu yookaan ammoo ijaa jechuun kun akka nuti haaloo jennuun san naannoo galeetti haaloo jedhanii yookaan ammoo waan namni marratti qabatu intiqaama kan nuti jennu Arabiffaan. Isa booddee ati gara saba keetti in sassaabamta jedhe. Kanarratti Muuseen saba sanaan maal jedheen isin keessaa dhaqanii Miidiyaan irratti Waaqayyoof ijaa akka baasaniif namoota lolaaf hidhachiisaa jedhe. Lolaaf hidhachiisaa. Kun ammoo karaa eenyuutiin dhufe karaa Waaqayyootiin. Eega sana ammoo gad siiqeetiin lakkoofsa 17-18dha arguu jirtansa. Muuseen erga ijoollee daa'imman dhiisanii jedhan maal jedheen jedha. Amma ijoollee keessaa kaawwan guutuu ajjeesanii ijoollee dhiisanii jennaan. Ijoollee keessaa dhiira kan ta'e ajjeesaa. Dubartoota warra dhiira wajjin ciisanii beekan hundumaas ajjeesaa. Kana eenyu jedhe Muuseedhatu jedhe. Dubartoota dhiiraa wajjin ciisanii hin beekne hundumaa garuu ufii keessaniif hambifadhaa daa'imman xixiqqoo jechuudha. Dubartoota kan inni jedheetiin dubbatu kan afaan Oromoon saalfate malee Amaarifarratti lijochi jedheetiin dubbata. Ijoolleedha. Ijoollee dhiira wajjin ciisanii hin beekne. Afaan Oromoo saalfatee dubartoota jedhe. Afaan Ingiliffaan afaan kuwwan hundi isaa Arabifaanillee odhayxanii afaan Arabifaanillee Sibyaan jedhan. Ijoollee xixiqqoodha malee gurguddaadha miti. Afaan Oromoo saalfatee dubartoota jedhan. Kana maleellee fakkeenyaaf. Kana maleellee tokkoon irra deemneetti ilaalla waan ta'eef. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 15 akkaataa Waaqayyo itti dubbatu jechuudha. Amaaliqoonni rukutamuu isaanii obsi mee goobas yeroo takka obsi inshaallah. Achi boodaan ammoo inni haasofita inshaallah wajji haasofina. Maal jedhaa Saamu'eel yeroo sanatti Saa'oliin ati saba isaa Israa'el irratti mootii akka taatu Waaqayyo si dibuudhaaf ana erge jedheen jedha. Eenyu Saamu'eeltu Saa'oliin jedha. Ana erge amma immoo ati dubbii Waaqayyo sitti dubbatu dhageeffadhu jedha. Waaqayyo dubbii inni sitti dubbatu dhageeffadhu. Sabni Israa'el biyya Gibxi yemmuu ba'anitti Amaaleqoonni isaanii mormuudhaaf karaatti wanta isaan hojjetaniif isaan nan adaba jedha Waaqayyo gooftaan maccaa. Eegaati dhaqiiti Amaaleqoota dhiiraa jalqabdee hamma dubartiitti ijoolleedhaa hamma mucoolee harma hodhaniitti sirriitti ilaala. Ijoolleedhaa hamma mucoolee harma hodhaniitti akkanumas qotiyyoowwanii hamma hoolotaatti hoolaan illee osoo lafatti nafin hamma hoolotaatti gaalota hamma harrootaatti ajjeesii fixi isaaniif hinoo in jedhee jedha. Erga sanii inni nama gariif irra dabree jennaan achi booda inni kun wal komataniiyyu Saa'olii fi wannaan jechuudha. Saa'olii fi Saamu'eel wal komataniiyyu jedha achi boodaan itti fufa jechuudha. Argitanii mitiree amma maal jedhe dubbate Amaaleqoota dhiiraa jalqabdee hamma dubartiitti ijoolleedhaa hamma mucoolee harma hodhaniitti akkanumas qotiyyoowwanii hamma hoolotaatti gaalota hamma harroota ajjeesii fixi isaaniif hin oo'inii jedha. Isaaniif hin oo'in jedheetiin dubbataa jechuudha. Ragaa findheetii inshaallah achi boodaan dubbanna. Fakkeenyaaf amma kun akkas ta'eetu jechuudha. Fakkeenyaaf seera ba'uudhaa boqonnaa 22
baasu jedha. Mi tokko tokkoon haa wanne jennu. Namni tokko qotiyyoo yookiis bushaayee hatee yoo qalate yookiis yoo gurgurate qotiyyoo tokko sanaaf qotiyyoon 5 bushaayee tokko sanaafis bushaayee 4 gatii haa baasu. Eegasani ammoo sirriitti ilaalaam. Argu jirtanii miti isaa kana hunda dubbatee seera kana guutuu dubbatee jechuudha. Haa ajjeefamu maali haa ta'u jedhee ani amma bakkeen barbaadu deeme jechuudha. Wanni ana kana haasa'eef irra dabarte jalqabarraan dubbifne akkan jenneef. Fakkeenyaaf amma lakkoofsa 16 namni durba hin kaadhimatamin sossobatee yoo wajjin ciise kadhata ishee baasee isii hafuudha. Abbaa intalattii namichaaf kennuu raawwatee yoo dide immoo namicha horii kadhata durba tokkoof taa'u haa baasu. Dubartii qoricha namatti gootu hin jiraachisin. Namni horii wajjin ciisu mama malee haa ajjeefamu erga jedheen booda ka amma nama horii wajjin akka ciisanillee ani hin beeku wajjin ciisu haa ciisullee haa ajjeefamu sun rakkoolee hin qabu. Waaqayyo kophaadhaaf malee waaqayyolee kan biraaf aarsa kan dhiyeessu lafa irraa sirriitti ilaala. Waaqayyo kophaadhaaf malee waaqayyolee kan biraaf aarsa kan dhiyeessu lafa irraa haa balleeffamu guutumatti jechuudha. Guutumatti lafa irraa balleeffamu. Fakkeenyaaf amma seeruma kana keessatti jechuudha. Seera keessa deebii boqonnaa 17 illee dha'ineeti yoo ilaalle waan ajjeechaa kana ni dubbata. Waan ajjeechaa kana lakkoofsa 12 irra dha'inee yoo ilaalle maal jedheetiin dubbata? Namni luba yoo dide nama iyyuu qeedhiyu miti. Namni tokko luba jechuun qeesiidha yookaan barsiisaa jechuudha. Luba jechuun kaahin kan nuti jennuun kana arafaan arifaatiin. Luba yookiis abbaa firdii isa waaqayyo gooftaan kee abbaa firdii jechuun abbaa murtiidhaati. Firdii isa waaqayyo gooftaa keef hojjechuudhaaf achi dhaabatu dhaga'uu didee yoo tuffate haa ajjeefamu. Haa maal godhamu haa ajjeefamu haa dhungatamuu miti. Boqoon bitaa jalaa qabamu sun ta'e haa ajjeefamu. Ati Israa'el keessaa wanta hamaa balleessii jedha. Ati Israa'el keessaa wanta hamaa balleessii jedha. Mee akkanumatti ajjeechaa kana suutaan xiqqoosii seera keessa deebii boqonnaa 13 irratti illee jira wanni kun. Fakkeenyaaf amma waa'ee raajii ajjeesuudha nama kijibee jechuudha. Nama kijibe tokko ajjeesu maal jedha raajii yookiis namni abju'atu tokko isin gidduudhaa ka'ee milikkita yookiis dinqii yoo isinitti hime milikkinni yookiis dinqiin duraan isinitti hime fiixaan yoo ba'e inni egaa waaqayyolee kan biraa hin waaqessinaa hin hojjannaafis yoo jedhe warra isin dura hin beekne ta'uu isin geesse isin dubbii raajii sanaa yookiis namicha abju'atu sanaa hin dhaga'ina. Waaqayyo gooftaan keessan akka isin garaa keessan guutuudhaan yaada keessan guutuudhaanis isa jaalattan beekuudhaaf qoree isin in ilaala. Erga sani hoo isin waaqayyo gooftaa keessan duukaa bu'aa isa sodaadhaa. Abboommi isaa eegaa. Sagalee isaa dhagaa isaaf hojjedhaa isattis maxxana. Raajiin yookiis namicha abju'atu sun immoo waaqayyo gooftaa keessan isa biyya Gibxi isin baase mana gabrummaa keessas isin fure irratti akka kaatan haa ajjeefamu. Maal haa godhamu haa dhungatamuu miti. Haa ajjeefamu. Argu jirtanii miti isaa tokko irratti haasawaa deemnaani waan ragaa isin mul'isaa deemna. Akka jaraatii miti alhamdulillah rabbil alamin rabbiin akka jaraan hin goone walillahi alhamd. Afaanin qofa naasoynu ijaan isinitti garsiisaa deemna. Akka argaa jirtan kana jechuudha. Akka argaa jirtan kana ijaan isinitti garsiisaa deemna. Kun seera keessa deebiiti. Seera keessa deebii boqonnaa 2 lakkoofsa 33 irraa kaasee isin dubbisa. Waaqayyo gooftaan immoo jedha. Waaqayyo gooftaan jedha. Seera keessa deebii boqonnaa 2 lakkoofsa 33. Waaqayyo gooftaan keenya immoo isa dabarsee nutti in kenne. Nuyis isa ijoollee isaa gara nyaatee wallahi namtichi kun. Nuyis isa ijoollee isaa yaa Rabbi ijoollee daa'imman gara nama nyaate namoota isaa hundumaa irra kunnee jedha. Nu yeroo sanatti mandaroota isaa hundumaa in qabannee mandaroota sana dhiira akka ani dhiiraaf dubbadha dubartiin dubartiif dubbattu an ka dhiiraa kana gara na nyaate ijoollees raawwannee in balleessine waan tokko sin hambifne kana kan jedhu bar quraanaa miti raawwannee in balleessine waan tokkos hin hambifanne jedha waan tokkos waan dhabama goone guutumaan guututti jedha to'annaa jara olchineeya to'annaa jara olchine dhabama goone jedha kana kan jedhu waaqayyo gooftaan keenya immoo dabarsee nutti hin kenne jedha eenyutu dabarsee kenne beektan isaa waaqayyotu dabarsee kenne. Waaqayyo dabarsee kenne naani jarri ammoo maal goote dhiira takka osoo nambisin daa'imman xixiqqoollee namoota isaa hundumaa irra kunne dhiira dubartii ijoollee kana hundumaa waaqayyotu akka dabarsanii harka isaan rukutaniif itti kenne. Waaqayyo erga sani ammoo jarri rukutanii itti kennanii inumaa bar waaqayyo mee waaqayyommaan kun waaqayyo akkamiiti beektani waaqayyo akka loltuu jabaatti gadi hin ba'a jedha. Fakkeenyaaf hammi Isaayyaas raajichaa boqonnaa 42 kun Yesuusiif dubbatameedhaan illee jarri dubbatanii lakkoofsa argaa jirtanii miti isa lakkoofsa 13 Isaayyaas boqonnaa 42 lakkoofsa 13 Waaqayyo akka loltuu jabaatti gadi hin ba'a
akka gootaa sinaaffaan isaa isa keessa hin dammaqa. Inni dhaadannaa lolaa, dhaadannaa malee dhaadannaa lolaa hin dhaadata, sagalee guddaadhaanis hin dubbata. Hoo jedhe aangoo isaas diinota isaatti hin argisiisaa jedha. Aangoo isaas diinota isaatti ni agarsiisaa jedheetu hin dubbataa jechuudha. Kan biraa ammas ammoo kana qofaa miti. Fakkeenyaaf amma seeruma keessa deebii kana seera keessa deebii ka duratti san keessa deebinee ilaalla. Keessa deebineetti ilaalla. Sagalee isin biraayi? Nan sirreessaa qaamii yuutiin godha fuudha. Akkas. Akkasuma argaa jirtaniisa kana dubbifnee jirraa misa? Kana dubbifneetiin jirra dhabama. Kana dubbifneetiin jirra. Mee achirra gasiineetiin akkaataa inni dubbatu laala. Seera keessa deebii boqonnaa 20 kama duratti sanii maal jedheetiin dubbata? Warra heetota gosa torba guutuu biyya torba guutuu balleessuuti Waaqayyo ajaja. Warra heetota takka Amoorota 2 yaa Rabbi Oromoo bagan jedhi kan aanota 3 Perizoota 4 sila Amaari nufitteedha osoo Oromoo as keessa jiraatte Hiiwotaan 5 Yebuusootaan 6 immoo akkuma Waaqayyo gooftaan kee si abboometti eenyutu abboome Waaqayyo gooftaan kee raawwadhu isaan balleessi osoo Rabbiin asitti akkuma tasaawee Oromoo jedhee namni keessa barreessee jiraate nu dhumate wallahi Amaarri kana qabattee sila umrii nurraa baafte sila akkaataa ajjeechaa xiqqasini fakkaate sila dhukkeen nurraa kaafte baga Rabbiin nu baase alhamdulillah rabbil alamin fakkeenyaaf amma mee ka Muuseedha kan inni dubbannee jirra Iyaasuu bira dhayname Iyaasuu boqonnaa 6 dhayneetiin boqonnaa 6 irraa dubbifna waan jedheetiin inni ajaju jechuudha lakkoofsa 16 irraa dubbifnume maal jedha Iyaasuu boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irraa si'a torbaffaa irratti yemmuu luboonni fiinoo afuufan fiinoo jechuun ka jedhu san jechuu fiinoo afuufan Iyaasuun jaraan maal jedhe Waaqayyo mandaricha isiniif kenneeraati iyyaa jedhe Waaqayyo tuti kenne mandarichi wanti isa keessa jiru hundinuus raawwatee haa balleeffamu Rahaab ishee ejjituu duwwaan warra nuyi ergine waan nuuf dhoksiteef ejjituu jechuun beeytaniisa Rahaabta jedhanituun sagaagaltuun jechuun isii bichaan bisaa jedha warra nuyi ergine waan dhugnu dhoksiteef isheenii fi warri ishee wajjin mana ishee keessa jiran hundinuu hin ooluu jedha ejjituun yookaan sagaagaltuun hin haftee waan nama dhoksiteef jecha egaa isin wanta raawwatee balleeffamuun irra jiru kana keessa fudhattanii badiisa ofirratti akka hin finneef iddoo buufata Israa'elis kan badiisa gochuudhaan rakkina akka itti hin finneef of eeggadhaa garuu meetii warqeen qodaan sibiilaa jedhee eegasan yoo fiinoon in afuufame jarris in iyyan yeroo fiinoon afuufame jarrin iyyanitti masara mandarichaa injigee namoonnis adda addaan irra yaa'anii qajeelanii olitti galanii mandaricha in qabatan isaanis mandaricha keessa kan jiru hundumaa maalfa dhiirota garaana nyaatean haqiiqatan dhiirota garaana nyaate dubartii ajjeesanillee maaliif dhiira ajjeesan faallaa goona dubbii faallaa taatu maal goona dheessa yoo dubartii ajjeesan maaliif dhiira ajjeesan dubartiin yoo ajjeefamte dhiirri akkamitti ajjeefama mucoolii ijoollee daa'imman jaarsolii gurguddaa saawwan hoolota harrootas billaadhaan in ajjeesan ka itti kenne eenyuudha Waaqayyotu itti kenne ila kuno Waaqayyo mandaricha isiniif kenne irratti iyyaa jedhe Waaqayyotu itti kenne jennaan kan hundumaa godhan dhiirota dubartoota ijoollee daa'imman jaarsolii saawwan hoolota harrootas billaadhaan ajjeesan harreetu garaana nyaateen ammoo hoolaa irrallee hoolaan nyaatamtilleedha harreen ammoo maal godhu ajjeesan maal balleessite harreen baachuu malee xaarii malee maal qabdi xaarii malee maal qabdi waa baachuu malee takkaa waan balleessitee beekti yoo dubbiin jabaatte bicha duubaan nama dhiitti malee takkaa yoo waan balleessite waa baachuu danda'u makaraa akka isin dandeesse eenyutu danda'e beek abo wallahi waan kanneen itti fumna mabonniif inkolfitani garaa sin hin nyaanne isin ana garaa na nyaatte isin garaa hin nyaanne
Wallahi garaa nama nyaatti kaman. Asumallee barre osoo wannaalee dhayinee jechuudha. Asuma boqonnaa 8 illee dhayineetiin jenne akkasuma waa'ee jechaadhaa sitti illee dubbata. Waa'ee jechaa sitti illee dubbata. Boqonnaa 8 irratti lakkoofsa 22 irraa kaastanii dubbistanii maal jedhaa warri mandaratti qabatan sun ishee keessa gadiin dhufanii warri kaan immoo karaa duuba itti dhufanii warra gidduutti hin galfatanii akkasitti namoonni Israa'el isaaniitti marsanii namni tokkollee utuu nafin yookiis otoo jalaa hin ba'in rukutanii hunduma isaanii hin fixanii jedha. Rukutanii hunduma isaanii fixan. Kana eenyutu godha? Waaqayyo. Iyyaasutu hooggana. Iyyaasuun bakka bu'aa Museeti. Arguu jirtanii isaa Waaqayyotu jedheen jedha. Waaqayyo yemmus Iyyaasuudhaan bodee harka kee keessa jiru gara Aayitti qabi. Ani mandaratti harka kee keessa nan buusa jedhe. Achumaan Iyyaasuun bodee harka isaa keessa ture gara Aayitti hin qabe warri riphanii ciisan sun ariitiidhaan iddoo isaaniitti kaanee achuma. Akkuma Iyyaasuun harka isaa diriirseen fiiganii mandaratti lixanii qabatanii achuma ibiddetti naqanii jedha. Ibiddetti naqan. Kana kan godheen Waaqayyoon. Jaallannus, jibbinus, amannus, dhiisnus. Ani macaafa qulqulluutti amana. Macaafa qulqulluu keessatti Waaqayyo addunyaa irratti lolli jaarrawwan darban erga jaarraa torbaffaa kaasee caasaan lolaa diriiree namoonni baay'een akka wal ajjeesan akka wal gorraa hanga irraatti namoonni ayidooloojiin akka wal ajjeesan du'i namaa waa tokko yoo kan taane du'a namaa kan ajaje yoo waaqa kan akka tajjeestu akka balleessitu lubbuu namaa akka balleessitu gorsee ibsee waan tokko isitti nama wanti hin hordofu amantaan hin hordofu maa hin hordofu miti inni isin jechaa jiru Yesuus Kiristoos hin hordofee miti. Dhiigni namaa dhangala'uu irraa hin dhaabbanne. Dhiiga namaa dhangala'uu qofa miti. Kumoota kurnanii, kumoota dhibbaan, miliyoonaan dhangala'ee dhiigni namaa. Inni dhangala'ee miliyoonaan dhangala'uu qofa immoo miti. Bakka jaallatee jibbites kana. Kun wallaaluma fakkaata, waan hin jirre sitti fakkaata, naa gala. Akka warri wanti itti na ilaaltan. Riyaalitiin isaa kana. Kanaarra miti kanan dubbadde baay'isee turee argan dubbadde. Kiristaanitiin isa kana barsiisaa dhufe garuu kiristaanitii jedhamanii warri sanarraa faallaa hedduu barsiisan jiru. Yesuus Kiristoosii wajjin konneekshinii wantoonni hin qabne faallaa vaaluu Yesuus Kiristoos barsiisee wantoonni dhaabatan kamillee evil spiritii wajjin konneekshinii qabu. Kan shakkii hin qabaatina. Hin qabaatina kanatti. Du'i namaa hin dhaabbatu. Ishee kana fudhadhaa dursees jenneerraa saatisitti bakka. Ispiritiin kun kana ragaa hedduun isinii fiduu nan danda'ama macaafa qulqulluu keessa amma waa'ee isaa waan hin taane. Isheen kun shakkii tokko hin qabu. Shakkii tokko hin qabu. Kana qophattaniidha galatooma yeroo gaarii.